gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. hojjetanii fi xambaasuuf fedha keessanii ati raajiidha namoota guddisuudha. Ameen. Asumantidha maqaa abbaatti kan ilmaatti gara qulqulluutti tajaajila waggaa 60 ittiin hojjedhe isinitti dabarsee hojii kana leenya keessatti Waaqayyo sinitti ta'u Waaqayyo sinaadhaaf Waaqayyo qullaa keessa ta'uus namni sin gargaaru yoo jiraanne Waaqayyo sirraa gargaaru hafuurri qulqulluun isin duukaa bu'u akka nama ajjeesee galeetti gammadanii hojii Waaqayyoo akka hojjettan hojii Waaqayyoo garaa keessatti hacuuphamu yaadni Waaqayyoo garaa keessa haa bulu ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u guddadhaa namaa ol ta'a gad hin ta'inaa namni baay'een gad ta'anii gad hin ta'inaa Waaqayyoo wajjin dhaabattanii inni isin duukaa haa ba'u maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti Waaqayyoo tokkoon Ameen. Isin immoo raajota nana Waaqayyo waldaa kana keessatti isin waabeera. Waldaa kana keessa sin dhaabee hojii raajummaa dubbadhaa jedheera. Dhukkubsataa fayyisaa, lamxii qulleessaa, seexana baasaa, du'aa kaasaa. Wangeela lallabaa jedheera. Namoota kana tajaajiluudhaaf yeroo maleettis qophaa'uu hin taatu. Harki eenyu jumne gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Balbala harki eenyu jumne gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Jaarsolii isa baleen barbaaddu isa irraan fataman yaadattu Abbaatti kan maatii gara gurgurtoota deemu mana yaabbii warra rifeensa ibi kan fiddeetu Abbaatti kan maatii gara gurgurtoota siniiba Abbaatti kan maatii gara gurgurtoota siniiba Abbaatti kan maatii gara gurgurtoota siniiba Waaqayyo hojii keessan
adeemni keessan yaada keessan qulqullummaadhaan amanamummaadhaan diaakonoota isin immoo already harkaan hojjechuu jalqabdaniittu ayyaana isaa Waaqayyo isiniif haa kennu. Asii maqaa Yesuus Kiristoos isin dibeera. Balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Diiyaabiloos dachaa keessatti hafee. Diiyaabiloos dachaa keessatti hafee. Warri muuziqaa taphatan baay'ee nama gammachiiftu. Harka keessa kana harka Daawita godhu. Baay'iftanii faarfattanii, baay'iftanii raajjanii, baay'iftanii akka hojjetan Waaqa isin haa gargaaru. Balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kenne. Baral kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Diiyaabiloos dachaa keessatti hafee. Diiyaabiloos dachaa keessatti hafee. Hojii Waaqayyo isinitti kenne jalqabdanii amma fixxanitti Gooftaa Yesuus biratti amanamtoota taatanii hojii kana akka hojjettan obboleessa akkana akka gargaartan isin dibeera. Ayyaanni Waaqayyoo humna Waaqayyoo Hafuurri Qulqulluu isin duukaa haa ba'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ayyaanni guddina Waaqayyoo keessa haa bu'u. Balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kenne.
Barol kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kennee. Barol kaafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Seexanni dachaa keessatti hafee. Diiyaabiloos dachaa keessatti hafee. Diiyaabiloos dachaa keessatti hafee. Akasa ita karata tu godo.
Askesa, isee malee nama meeqa cufte? Nama 15. Alkee sun durada. Aktam banamne tisinitti cufee jira namoonni 15 kun har'a bilisa ba'a. Balbala harki eenyu jumne gooftaa keenya baanee nuuf kenne baral kaafamuutu nuuf dhufe seexanni dachaa keessatti hafe balbala harki eenyu jumne gooftaa keenya baanee nuuf kenne baral kaafamuutu nuuf dhufe seexanni dachaa keessatti hafe Setani dachaa keessatti hafe Setani dachaa keessatti hafe Diiyaabiloos dachaa keessatti hafe Diiyaabiloos dachaa keessatti hafe
Ilame berawal Kristana ke sebuah tim dendam ini. Namun lagi sendiri ni, lakukan tu mungkin tu dendam jura dah cuma. Yoro gajeda enu mana saja. Gajeda kafe enu jalan ni. Amma aku berugas kabuta, aku bakal ikan kabuta. Lana mau bayar bayar ganjur, mula sar ganjur. Zimane mana sah? Utuma farfatan gama gajeda ni. Aku masa kisah kan, aku baru dah. Sejarah sana, itu baru tu kisah dah. Yoro mau kerja tiap hari syukur tu kerja tu. Kau jatuh, warna anu kan jerat, warna anu kan jerat. Aku beta wansa. Atin faham kan jerat so. Kau kau sih kan? Memang sih.
hin foole cabana gadi. Alkona pare, gita, oro karaye, Number. Dura mari yang rakisa turte. Wala sana jaya rakisa turte. Amma tuh seda baragalu. Kanan jadi. Hindu tuh sih jadi mau ke? Mana masih buka jurti? Nama wakai dua kali dia lagi. Number tu rumah apa tak? Dah utak kiri. Ya gooftaa koo du'aan siin galateeffatu suma jiraatu si galateeffate. Meeqa tokko si guutu. Kafamuutu nuuf dhufee seexanni dachaa keessatti hafee balbala harki eenyu cufnee gooftaa keenya baanee nuuf kennee.